dhaloota waaqayyoon garaa cibsaniif immoo maaltu ta'a egaa erga akka ta'e dhaloonni waaqayyoon garaa cibsaniif maaltu ta'a tokko dabaree adda argatu yookaas ixaa torra bu'a. Maatiin kun utuma waaqayyoon tajaajilanii utuma waaqayyoo hojjetanii utuma hojii waaqayyoo hojjetaniitu gaaf tokko aarsaa dhiyeessuudhaaf akkuma carraa hixaa buusan lubootaaf maal akka ta'e hin beeku baranaa waaqayyoon garaa cibsi malee dhaloota keessaa hixaa keekkaa waaqayyo hixaan keekka fudhamu godhaamin jedhibbo. Eewu aarsaa akka dhiyeessu eenyu hixaana akka aarsu gara mana qulqullummaatti akka ol qabuuf hixaa jedhanii gaafa godhan xoob jedhee luba Zakkaariyaas irra bu'e. Qeesiin kun aarsaa dhiyeessuun hixaana aarsuun isaaf salphaadha. Gochaa turetti guddate isa hojii isaadha. Yoo tokkommaa waan hojjechaa turtan yoo ta'e bakka waan haaraa yoo dhufe garuu isin danqa waan ta'ee turtan maqaa maal ittanuu beeka. Laaraa baagaa toolaa maaraa dhiyaa hixaa turra bu'e baran akkan jedhe yaa waa'ee kee ati waaqayyo waa'ee keetii waan haaraa kan godhu waaqayyo bee waa'ee keetiif hixaan tokko saasa'amee hiixatamee hixaa baay'ee keessaa haa fuudhamu. Hixaan keessaa fuudhame aarsaa akka inni dhiyeessu ta'e Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 8 yoo dubbiftan Zakkaariyaas irraa akka hixaan bu'ee dubbata. Na dabaree balbalaa keenyaan innis gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaan wajjin fuula waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachuu isaaniitti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessu buufata mukaatiin irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaanaa kanatti sabni baay'een alaa hin kadhata turedha. Saba mana keessaa kadhatu kana alaa kadhatu kana mana keessatti iddoo qulqullootaatti miilla isaatti sibiila shakooraa jedhamu tokko hidhanii ol galchan. Yoo inni achirratti kufe namni kan biraan yoo dhaqee hin du'a waan ta'eef achuma dhaabatanii gotototototot godhanii alatti gad darbatu waan ta'eef. Kanarraan kan ka'e kana dursuuf jechatu jarri kuni lubni kun mana sanatti ol galee aarsaa dhiyeessaa jarri immoo alaa eegu. Dabareetti irra bu'e. Akkan jedhe dabaree ati ittiin barana waan haaraa dhageessu tokko. Hixaa ati yaanne ati neenne laavaaraa daalaamaa shiiloo poogoote isaan qabatee waa sii godha waaqayyo. Ilaalaa Zakkaariyaas hixaan mukaa akka irra bu'u shakkii qaba. Hixaa inni asin waa miti waaqarraas hixaan tokko bu'eera. Halleluuyaa. Waa'ee Zakkaariyaasii fuudhamee haasa'amuu kan qabu. Waa'ee Zakkaariyaasiif dubbatamuu kan qabu hixaan tokko waaqarraas ka'eera. Baranamoo olis gadis sii ka'eera. Kan kee gooftaatu hojjeta. Jecha kadhattamanii kan koo gooftaatu hojjeta. Kan kee gooftaatu hojjeta. Waan barbaade kamiyyoo ta'e sodaatin. Haalota akkamiin dursee kan siif hojjetu tokko mana kee jira Yesuus. Gola kee jira Yesuus. Jireenya kee irra jira Yesuus. Lakki har'a wanti baay'een dalga sitti galee waan kadhattee dhabdee waan barbaaddee dhabdee oma abdii qabu sichi. Ofitti gungumaa kan deemtu yoo jiraatte akka Zakkaariyaas faa yaalii kee fixee keessaa galtee kan teessu yoo jiraatte kunoo si achin ta'uun erga ta'e waaqayyoof jiraadhee man darba kan jette barana waan godhe hodhee hidhaa kee kaasa waaqayyo waan ittiin haasa'amu tokko mana keetti hojjeta waaqayyo mata duree haasaa mana keettuma waaqayyo amiin jedhibbo. Na xaarra bu'e kanaaf ol galee jalqabe. Waaqayyo waa si jalqabsiisa. Qabxii lammaffaa dhaloota waaqayyoon garaa cibsaniif maaltu ta'a inni jedhu waan arganiif dhagaanii hin beeknetu arguus dhaga'uus jalqabu. Ilaa waan haasaa'eera. Waan argitee hin beekne waan dhageessee hin beekne arguus jalqabdaa dhaga'uus jalqabdaa waaqayyo waa si godha. Ilaa hin beeku jara keenya ergaan kun baay'ee na guuta. Paaraa daalaamaa shiiloo baaraa dhiyan. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 gaafa ta'e ilaaltan innatti tol galaan ergama waaqayyo iddootti ixaan aarfamu gara mirgaatiin dhaabbate Zakkaariyaas jedhe Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommus na'ee sodaate ergamichi immoo itti dubbate. Yaa Zakkaariyaas hin sodaatin waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera. Dhaga'ameera haleluuyaa.
ila takka kadhannaan kee dhaga'ameera kan jedhu dhaga'ee hin beekun. Abdiin qabu ture inni karaa akkasi. Akkuma isin jedhe Waaqayyoon garaa cibsaa tajaajilaa hojii isaanii ba'aa xumuru jechuudha. Umurii isaanii fixuudha. Ergama Waaqayyoo karaa mirgaatiin dhufee isa bira dhaabatee Zakkaariyaas jennaan hin sodaate hin raafameedha. Akka inni sodaatee raafame argee sodaatiin Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Ila wanti waan hin dhaga'amne fakkaatu sun Waaqayyoon biratti sii dhaga'ameera. Waan ati kun sichi balan qabu hiikan qabutti sun dhaga'ameera jedhe Waaqayyo. Waan ati akka namaatti akka laaltutti abdii isaa fixxee homaa hiikan qabu homaa rakkisaa dhaallisaa ulfaataa irratti sun Waaqayyo haasaa'eera dhimmichi dhaga'ameera amiin jedhe. Laabaa gaatoo laamaa raadaa laabaa ishee laabaa yaala. Haalli kama jiraatu wanti kama ta'u Waaqayyo waa'ee keetiin waa jalqabeera dhimmichi dhaga'ameera. Kadhannichi dhaga'ameera. Innati qofaa gungumte sun dhaga'ameera. Innati sichi deebiin argatotte sun dhaga'ameera. Ilaa hin beeku galmee gala gaggalfamu jira. Dhaloota kadhannaa mata dureen kadhataa turanii irraanfatanii sichi balan qabu jedhee dhiisanii lafaa kaasee hojjedhaaf jedha Waaqayyo asuma keessa. Haleluuyaa. Karaan hin jirreen karaa qopheessee siif hojjeta Waaqayyo. Karaan hin jirree bu'aa godhee waa'ee keetiif waa xumura Waaqayyo hin sodaatin. Abdadhu hin abdatamaa, eeggadhu hin eeggatamaa, amani nama namaa Waaqayyo waa hojjeta. Paaraadaalaa vaagaa tooloo shii deemeera deelee beeyyaalaa raadiyaa. Waaqayyotu waa'ee keef hojiitti jira. Inni si gargaaru, inni harka si qabu. Inni waa'ee keef waan hin jirre jiraachisu Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Mata duree kadhataati sichi hin jirottu. Wanta ati sichi balan qabu sichi kan qabu kunoo abdiin isaa citeera. Haala isaas gaafan ilaalu hadhaa'eera dukkanaa'eera maallaa wayyatu. Waaw! Dhufeera sagaleen dhaga'ameera. Waan dhageessee hin beekne dhageessa, waan argite hin beekne argita. Kuman isiniin jedhe Zakkaariyaas aarsaa dhiyeessuun ixaana aarsuun isaaf waan haaraa miti. Ergamaa arguun isaaf haaraadha. Misiraachoo dhaga'uun isaaf haaraadha. Waan haaraa dhageessa, waan haaraa argita amiin jedhe. Ergamaa arguunis misiraachoo dhaga'uun isaaf waan haaraadha. Paaraadaalaa vaagaa ta'u. Waaqayyotu waan hojjechuu qabu hojjeta. Waaqayyotu waan gochuu qabu sii godhaati. Mee Waaqayyoon abdadhu wayiban jedhe dhimma kee sana dhimma isaa godhatee waa sii xumura Waaqayyo. Waa'ee kee waa'ee mana kee lafatti darbee waa hojjetu waa xumuruu qaba Waaqayyo. Inni ati dhageessee hin beekne, inni ati argitee hin beekne, waan haaraa dhageessa, waan haaraa argita. Yoom bara warra Waaqayyoon garaa cibsantu waan haaraa arga, waan haaraa dhaga. La waanuma barbaade haa ta'u Waaqayyoon garaa cibseen jiraadha namatti baga gammadde dhugaan jedha. Waan argitee hin beekne, waan dhageessee hin beekne Waaqayyo qopheesseera waan ta'eef. Waan takkuma ammar'aatti gaaffiidha, ammar'aatti haalli isaa ulfaataadha. Marraatti waan baay'ee gaafa ilaaltu karaa isaa akkaataa isaa gaafa ilaaltu dalgabbitanitti galuun hundumaaf Waaqayyo waa qopheesseera. Karaan hin jirre Waaqayyo karaa baasuudhaaf waa qopheesseera. Haleluuyaa. Kanaaf qabxiinni lammaffaa kana. Inni sadaffaan kadhata isaaniitu dhaga'ama. Luqaas 1:13 irratti Waaqayyo dhiinnaan kadhata kee sodaatiin Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera hoo. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif deessi maqaa isaa immoo Yohaanis jettee moggaaftaa jedhe. Ilaalaa. Wanta akka isaatti akka yaada isaatti keessa hin jirree abdii isaa mul'ata isaa hin qabne dhiise keessaa gale. Akka ilaalamu akka yaadamutti homaa waan tokko jiru. Akka ilaalamutti akka yaadamutti koo haalli isaa ulfaata. Waaqayyo garuu kadhannaan kee sun dhaga'ameera. Ilaa hin beeku ergaa kana hin dagatinaa. Waaqayyo kadhata kee sana dhaga'eera. Ya nama si'achi kadhannaan koo kun hin dhaga'amu deebii dhabe kadhannaan koo ittu kadhannaan kee deebisii fidee dhufeera malee deebiin dhabe. Ayo gaafa deebisu si'uma tokko deebisa.
Gele Yohaannis boqonnaa shan gaafa ta'e dubbiftanii baay'ee natti tola namicha waggaa 38 dhukkubsate sana. Namoonni illee achuma ciise galaana bira lafanni ciise hin beeknu garuu dhukkubeera. Inni abdii fayyinaa fixee abdii kutateera rakkoo gurguddaa sadii qaba. Firan qabu, maallaqan qabu, fayyaan qabu. Nama dhabu, fira dhabu, nama dhabu, fayyaa dhabuuf maallaqa dhabuutu namicha kana miidhe. Gaafa Yesuus dhaqe maal hojjettennaan anoo nama nabe noo fira nabe nama dhabuu fira dhabuu maallaqa dhabuutu wannaqa utuu itti rakkadhu namni na dursa namaanan durfameennan ilmi Waaqayyoo Yesuus warra fira qabaniif galaana raasee isa fira hin qabneef kataf jechaa dhaqee siree kee fudhadhuuti gali. Innati iyyitunniti wawwaattu sun Waaqayyoon biratti dhaga'ameera waan haaraa tokko sii fidee dhufa amiin jedhi boo. Haleluuyaa. Waan haaraa eebba haaraa tokko fidee dhufa. Waan hin jirre tokko jiraachisee fidee dhufa. Waan ati yaanne waan ati waggaa isaa bara isaa achi butte waan ati bara isaa waggaa isaa achi butte walitti butte waa sii xumura Waaqayyo. Ka yaada namaatti akka qalbiitti akka fedha keetiitti homaa abdiin qabattee gadi dhiiftee abdii qaba jedheera Waaqayyo. Waan hin xumuramne sii xumura Waaqayyo. Waan hin jiraanne sii jiraachisa Waaqayyo. Waan ati hiikan qabattee hiika qabeessa sii godha Waaqayyo. Hin gargaaramta kadhanni kee dhaga'ameera. Mee wayiifan jedhee abdiitti guutamaatii kadhannaan koo dhaga'ameera jedha. Haala barbaade keessayyuu haa ta'u cakkanaa irratti dubbadhaa dhaga'ameera jedha. Maqaa Yesuusiin har'a booddee deebisii fidee dhufu. Haannaan kadhannaa isa guyyaa tokko boo'ichaan fuula Eelii duratti dhiyaattetu dhaga'ame. Dhaga'ameera kadhannee jenna. Gaafa seen galtu deebii argate. Waaqayyo iyya kee, Waaqayyo boo'icha kee, Waaqayyo waan naa keessa dhaga'eera. Dhaloonni Waaqayyoon garaa cibsan kadhata isaaniitu dhaga'ama. Warri callumadhanii Waaqayyoon garaa guba Waaqayyo wajjin waliin argan. Warri Waaqayyoon akkalaata isaa bobeessaa ganamaa galgala waan Waaqayyo jibu. Waan Waaqayyo aaru yaada Waaqayyo kan hin taane fedha Waaqayyo kan hin taane warra mataa caban hundumtu Waaqayyo wajjin waliin argan. Ati dadhabuu dafquu kadhachuu dandeessaa Waaqayyo garuu gurra isaa gara keetti hin qabu. Waaqayyoon garaa cibsatan garuu kadhannaan kee. Ka Zakkaariyaas faatti koo hin yaadatama hin dhaga'amu isaan kadhatanii dhiisaniiru. Isaan kadhatanii waa'ee isaa abdii kuteerunnaan kadhannichi dhaga'ameera. Waggaa har'aa mucaa baattoo Elsaabeetiin ulfooftee ilma deessi maqaa isaa immoo Yohaannis jettanii moggaaftu bakka dhumaadhaa jedhe. Ergaa dhumaa dhumti tokko meeccitee waaqarraa barrisee si biraa ga'u. Namoonni waan garagaraa sitti haasa'u sitti furdisuudhaan gubbaa sanaan si ga'an miti. Waaqayyo waan haaraa ergaa haaraa sagalee haaraan jireenya kee eebbisu Waaqayyo amiin jedhe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Laa baara. Waaqayyo kadhannaa keessa na dhaga'eera. Haala ilaaltee sodaattu, haala ilaaltee boosu, haala ilaaltee gadditu sana miti. Wantoota ilaaltee kan qabu falan qabattee gadditu sana miti. Waaqayyo kadhatichi dhaga'ameera jedha. Isa xumuraa waaw ittiin baay'ina jilaa fiddi. Isa xumuraa yeroo gammachuu kennaaf. Sagalee madhufee hin gammaddu kana booddee. Tokko kudha afur gaafa biftan ati guddaa hin gammaddaa. Dhalachuun isaa immoo namoota baay'eetiif iyyuu gammachuu ta'a. Inni guddaa ta'a. Hin gammaddaa. Amma maatti wantoota ittiin gadditu baay'ate miti. Waaqayyo paaraadaalaa vaagaa tolaa maashiilaadhaa jedha. Waaqayyo mana kee keessatti jireenya kee keessatti sababa gammachuu tokkoon qopheessaa'eedhaa jedha bu'amiin jedhe. Waan namni wal hirkaa fuudhee ittiin sii gammadu waan ati iyyuu dinqinaa godhe Waaqayyo itti gammadu tokko. Akka namaatti akka ilaalcha namaatti haalli isaa gaafa laalu kan hin fakkaanne. Garuu Waaqayyo waa qopheesseeraa jedhabbo. Waan hin yaadamne waan hin eegamne tokko qopheesseeraa jedha Waaqayyo. Waan akka yaada namaatti akka qalbii namaatti abdii hin qabne tokko Waaqayyo abdii isaa sana qopheesseeraa jedha. Haleluuyaa. Waan ati yaanne eebbati yaanne tokko Waaqayyo mana keetti qopheesseera. Waan akka keetti akka jireenya keetti abdii isaa mul'ata isaa hin qabne tokko Waaqayyo mi'a waan haaraa tokko mana keetti uumuudhaaf Waaqayyo hojjetti jira. Hin gammaddaati.
waaqayyotu sababa gammachuu mana kee keessattuu maa'e waaqayyotu waan ittiin gammaddu siif hojjedhaa jedhe meetta mana cakkanaati waaqayyo sababa gammachuu mana koottuu maa'edha siifa ta'u humna maqaa Yesuus keessa jiruun yeroo gammachuu kennaaf yeroo gaaffii duwwaa miti yeroo gaddaa duwwaa miti yeroo boo'ichaa duwwaa miti yeroo himimmaanii duwwaa miti yeroo waan godha wallaalan duwwaa miti yeroo gaddaa jiraatan duwwaa miti yeroo waaqayyo waan haaraa qopheessu yeroo waaqayyo akkati gammaddu godhus jira hin gammadda jedheera waaqayyo maalottamani cakkani hin gammadda naan jedheera waaqayyo akkuma waaqayyo jedhe nan gammadani dubbadhu akka waaqayyo dubbate siifa ta'u uumaa boqonnaa 21 lakkoo tokko waaqayyo akkuma abdachee ture Saaraa yaadate akkuma dubbate seedhaa godheedha ilaa hin beeku dhaloota gammaddan ilaa hin beeku dhaloota waaqayyo gammachuun isin dhaabutu jirtu dhaloota ililleen gammachuuf galannitti isin buufu jirtu hin gammadda jedheera waaqayyo waanumti barbaade yoo ta'e sodaatiin hin gammadda jedheera waaqayyo laa baaraadhaa lama shiloo poogooti yeroo gammachuu kanaan dura yeroo gaaffii ture yeroo rakkinaa ture yeroo yaaddoo ture yeroo boo'ichaa ture yeroo waa haasa'an dhaban kadhatanii deebiin gaafa dhabamu jedhan yeroo aadan kadhatanii ka'anii yeroo gaddaan deemantu ture amma garuu hin gammaddu sababii isaatiin biyyuun gammade nammuun gammade innoo biyyaafuu saba yaa dhaloota waaqayyoon garaa ibsitanii hoo waan sirra darbee dhaloota fayyaduun si gammachiisa waaqayyo barana igaleera waan sirra darbee addunyaafuu biyyaafuu bu'aa ta'u tokkoon si gammachiisa waaqayyo waa'ee keef waaqayyo hojiitti jira amiin jedhadhatu yaa garaa gooftaa abdatu laphee gooftaa amanatu jireenya gara gooftaa ilaaluu qabaata waaqayyoon kana kanaaf obboloota ko hin beekuwan dhalootan sababa gammachuu mana isaanii ittumuu qabaadha waaqayyo akkeessa ilaasu